Jirtu hordoftoota Kebeki qofsaallee warra chaanala kanaaf haaraa taatan bakka nagaan dhuftanii jecha. Akkuma isin beektanii gama TikTokiidhaan shoortii viidiyoo irratti wal arguutti jirra. As gubbaa irratti immoo jalqaba hanga xumuraatti maalitti akkan fayyadamu, akkamittiin akkan itti fayyadamuu fi akkamittiinis akkan hojjedhu waliin kan ilaallu ta'a. Akkuma baratame turtii keessan hanga xumura viidiyootti yoo kan gootan ta'e faayidaa tokko akka isinirraatii argattan shakkiin qabu. Akkuma asirratti argaartan rifeensi kan kiyyaallee uumamumaan jajjabaataa jechuudha. Yeroo itti walxaxu, yeroo itti naaf lamuu diduu, goggogee maal ta'utu jira. Haa ta'u garuu ani wanna rifeensa kiyyaaf ta'u adda baasee waan hin beekuuf nyaata rifeensa kiyyaaf ta'u torbeetti qopheessanii itti fayyadamuutti jira jechuudha. Dibatallee adda baasee hin beeka. Akkasumallee heer maaskii adda baasee waan hin beekuuf wanna mana keessatti yeroo hundumaa mana keessatti hojjetamu keemikaala irraa bilisa kan ta'e yookiin keemikaala of keessaa kan hin qabnetti kan hin fayyadamu jechuudha. Akkuma asirraa argaa jirtan immoo guyyaarraa kan itti fayyadamee alovera tokkoo fi muuzii takkeetti akkasuma zayituunii yookaan weeraa zayitii itti fayyadamee jechuudha. Zayituunii kana daqiiqaa lama kan turre istoofii irratti ho'iseetiin jira. Yoo ho'ee gaariidha waan ta'eef isana ho'isee booda waan kan sadan kana walitti daakeen itti fayyadamuutti jira jechuudha. Yeroo hundumaa wanna wal fakkaatutti kana ni fayyadamu. Sana jechuun wanna fayyade waan irraa argee fi keessattuu immoo waan mana keessatti argamu jechuudha. Mana keessatti waan argamu irratti kan hin fayyadamu. Ijoollonni mana madaamii keessa jirtan rifeensa keessan kunuunsuudhaaf carraa bal'aa qabdu jedheetiin yaada. Yoo sinfinnaa hin qabaatiin yoo nama waa yaaduu waa yaaluu danda'udha hin ta'a jettanii kan itti amantanidha yoo ta'e dhugaa dubbachuuf mana madaamii keessatti rifeensa keessan akka jaabaatti kunuunfachuu dandeessu. Baay'een keessan garuu nuffiitu sin keessa jira, hin ta'uutu sin keessa jira. Waan akkasiitii kennaa waaqaatii maalidha kun akkasiin ta'u waaqaa gadi kennaa waaqaa gaditti lafa kanarraa wanti hin sirroofne, wanti hin jijjiiramne, wanti hin guddanne, wanti hin duune, hin dulloomne hin jiru. Wanti hin jijjiiramin hin jiru jechuudha walumaa galasaatti. Kanaafuu waan akkasiin otoo hin shawwadamiin waan kana mana keessa barbaadan itti fayyadamuu dandeessu. Mana madaamii keessatti zayituu yookaan weeraa zayitiin mana madaamii kam keessaayyuu kan hin dhibamne yeroo hundumaa isaan nyaata ittiin hojjetu waan ta'eef itti fayyadamu. Akkasuma ani maalan godha beektu yeroo isaan muuzii nyaatanii dhiisan muuzii sana kan tabalaashee illee yoo ta'e muuzii rakkoo hin qabu jechuudha. Muuzii gurraachee qollisaa yoo irratti gurraachee tortorii ta'e isa sana yoo rifeensa fayyadamu baay'ee tokko gaariidha. Isa sana maalan godhaa achii kaaseen aluuminiyeemiitti maree firiijii keessa dhoksee kaa'aa jechuudha. Firiijii keessa dhoksee kaa'ee yeroo argadhe yeroo gaafan argadhe ilaalee gaaddidduu madaamiin garamitti kompaasiin ishee garamitti akka zoore ilaalee booda isa sana fuudhee daakeen itti fayyadamaa jechuudha. Yoo isaan manan jiran ta'ee yoo isaan haala isaanii ilaalee sa'aatii 2-3 irra tursuu nan danda'a. Hin taane taanan garuu as chokkaa gaafan barbaadu daqiiqaa 30 jechuudha. Daqiiqaa 30 ofirra turseenii ofirraa miicee haala kanaatiin itti fayyadamaa jira jechuudha. Qimamoonni madaamii carraa kan akka of hin dabarsine wanni kaleessa darbee kala fuulduraallee manuma keessa zorzor jettanii yoo kan ilaaltan ta'e mana madaamii keessa wanti rifeensa keenyaaf faayidaa guddaa qabu ta'u manuma keessa jiraachuudhaan isa kana manuma keessaatiin fuudhee itti fayyadama. Aloveraan kunillee akkasuma hin jira gibbii keessa jira garuu yoo warri gibbii keessa hin jirre immoo suuqirraa gatii salphaa saantimaan bitaniitu itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Hagaa maallaqa keessan har'a qibaatii tokko qarshii meeqaan bittumii keessattuu ijoolleen biyya keenya habashaarraa gaafa deebi'ee bitu bataameetti baay'ee tokko kabbaadidha. Baay'ee tokko jechuudha isinumtiyyuu ni beektu. Innaa shawwadamiinaa yeroo keessanitti fayyadamaa rifeensa keessan kunuunfadhaa wanta nam tolchee har'aa namaaf kennamee bor namaarraa fudhatamu osoo hin taane kennaa waaqayyo namaaf kennetti boonuu itti gammaduun seeraan qabatanii itti jiraachuun baay'ee bareeda isiniin jechuu barbaada. Egaa akkuma asirratti argaa jirtanii gara xumuruutti jira jechuudha. Heer maaskii kiyya yeroo itti fayyadamu daqiiqaa 10 masaajii gochuun qaba.
masaaji gochuun qaba. Masaaji gochuun illee rifeensa baay'ee tokko gaariidha. Inni kunis faayidaa guddaa qaba isiniin jechuufi ani gaafa rifeensa kiyyatti waa dibuu waatti fayyadamu akkuma sirra argaa jirtan kana suuta jedhee qassedhee walirraa hiree hundisaa moisturaayizii yookaan immoo masaaji seeraan hin godhaa jechuudha. Malee yeroo tokkotti bakka tokkotti rifeensa hagumaan qabu kana walitti qabee waa tokkotti hin dibachuudha. Inni kun faayidaa osoo hin taane miidhaadha. Rifeensa illee ni buqqisaa, walirraa namaa hin filamu, wal xaxaa, wal qabataa maal jedha argitani. Walalal yeroo akkatti namatti tolutu argitani feelingin achi keessa jiru. Dhugaa dubbachuuf inni beeka. Yaa warra hin beekneef immoo akkasiin hin jedha. Carraan kun akkasiin dabarree kabajamuu daawwattoota kiyyaa viidiyoo hedduu yeroo yerootti chaalenjii kanan hojjedhee rifeensa kiyyaaf qopheesseetti fayyadamu jira jechuudha. Viidiyoon na biratti yaa TikTok irratti akkuma argitan shoortiidha kan inni gadhiisaa jiru. As gubbaa irratti immoo viidiyoon gaafa gadhiifame yoo ilaalcha hin qabu ta'ee yeroo yerootti viidiyoo gadhiisuun faayidaan qabu jechuudha YouTube irratti. Kanaafuu please like share gochuu hin irraanfatina. Warri daawwachaa jirtan like godhaa isiniin jedha daawwattoota kiyyaa. Walitti fayyadamuu barbaadan firoota keessan hiriyoota keessaniif share gochuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Yeroo keessan iddoon ta'anitti iddoo isin hin fayyadnetti, iddoo isin miidhuu, iddoo saantiba keessan baasuu, iddoo eenyummaa keessan isin dagachiisutti utoo balleessuu baattanii isiniin jedha. Bakka kanatti immoo akkamii karlii yookaan maramuu danda'a kan jedhu itti zanaa jechaa jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuu fi yaa wantoota garaagaraati kana rifeensa kiyyatti godhee waan akka xabaatillee jedhee rifeensa kiyya irratti taphadhu baay'ee tokko rifeensa kiyya fayyadaa jechuudha. Akkasiniin jedhaa kabajamoo daawwattoota kiyyaa. Egaa viidiyoon irra isinii qabadhee dhufee kana fakkaata. Viidiyoo itti aanu roosmerii fi qurunfudii akkasuma weeraa zayitirraa qibaatii yookaan ooyiliin hojjechaa jirutu jira. Yaa'usa kana shoortii viidiyoo isaa TikTok irratti isinii gadhiisee jira. Guutuu viidiyoo sammuu as gubbaa irratti viidiyoo kanatti aanee kanan isinii fiduu ta'a. Orjinaalii jechuudha. Orjinaalii isa mana keessatti akkamittiin akka hojjetamudha kanan isinii qopheessee jiru. Hagasitti viidiyoo kana laayikii sheerii itti roobsaa hiriyoota keessan biraan qaqqabsiisaa. Isinillee itti fayyadamuudhaan carraa qabeessa akka itti taatan akkasuma namni viidiyoo kanatti fayyadamu walumaa gallisaa carraa qabeessa akka ta'e dhaamsa isiniif qaba. Amma kana eermaaskii kiyya fayyadamii fixee sadarkaa kanarraa gahee jira jechuudha. Rifeensa keessan qaqqaba, shamarran keenya qaqqaba. Dubartii fi dubartiimni maqaa fi mataaf maqaan manaa baatee jedha Oromoon gaafa mammaakuu. Yaa'u kanarra gahee jira. Macarrashaa irratti akkana godha. Sana booda feestaalitti shafana. Feestaalii akkanitti shafanii booddee haguma sa'aatii firii ta'ee haguma sa'aatiitti madaamin nawwaamni yoo naaqee ta'ee isa booda irraan miicaa jechuudha. Irraa miicaa shaamboon itti fayyadamutu jira. Akkasumallee warri dibata qibaatii akkamii fayyadamtaa maal gootaa naan jettanii qibaatiin itti fayyadamullee amma isinii agarsiiseen jira jechuudha. Dhumarra isa kana yeroo hundumaa waggaa dheeraa kan inni itti fayyadame baay'ee nama anaaf baay'ee waan ta'eef isinillee itti fayyadamuu dandeessu. Murteessaan akkaataa itti fayyadama keessaniiti. Kabajamoo daawwattoota kiyyaa kana fakkaata. Yeroo eermaaskii fayyadamtan yookaan rifeensa keessanitti waa dibattan uffata isin uffattanillee uffata adii waa tokko irra bu'ee gadhiisuu hin dandeenye yookaan uffata isin fayyadu osoo hin taane uffata noormaalii ta'etti fayyadamuu qabdu. Erga miicee booddee kana fakkaata jechuudha. Garuu har'a waan nama mudate tokko jira. Shaamboo rifeensa kiyyatti baay'isee akkamittiin akka shinti beetii keessaa baase anumatu beeka. Amma kun baay'ee jajjabaata dhugaa gooftaa. Maalidha rakkoon? Shaamboon itti baay'ise jechuudha. Shaamboo rifeensatti baay'isuun rifeensa keenya ni kukkutaa. Sirrii miti jechuudha, gaarii miti. Kanaaf miidiyeem itti fayyadama. Dibatanii itti fayyadamu kana fakkaata vaaziliinii fi kokonaati. Akkasumallee qibaatii qullubbii adiirraa hojjetame. Erga sana fayyadamee akka kana ofirratti hojjedha jechuudhaani. Rifeensa kiyya ofirratti hojjetadha. Isinillee ofirratti hojjetachuullee bara. Gaayis qaala'insa qilleensa jireenyaa